Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo. Guyyaa har'aa sagantaa keenya irraatiin seenaa gaddisiisaa fi seenaa addunyaa keenya guutummaatti jijjiire tokko qabannee dhiyaannee jirra. Seenaa guyyaa ganamni isaa nagaa ifa ta'ee fakkaatee eegalee gara giddu galeessatti addunyaan itti jijjiiramte isin biraan geenya. Fulbaana 11 bara 2001 guyyaan Ameerikaa qofa osoo hin taane guutuu biyya lafaatu socho'e. Xiyyaaronni daldalaa 4 kan namoota nageenyaa fe'atanii ka'an sa'aatii muraasa keessatti gara meeshaa waraanaatti jijjiiraman. Masaraawwan gurguddoo fi miidhagoon wiirtuu daldala addunyaa World Trade Center gubachuu qofa osoo hin taane daaraa ta'anii adiin gara magaalaa New Yorkitti caccaban. Shororkeessitoonni guyyaa sana raawwatan maaliif raawwatame? Eenyutu duuba ture? Karoorri sun akkamitti eegale? Tarkaanfiin akkamitti Ameerikaan addunyaa haala isaa jijjiire? Har'a seenaa kana seeran sakandiidhaan seenaa namoota miidhamanii fi guutummaan namoota baraaranii fooyyessan irratti dhiyeessinee isin biraan geenya. Nu wajjin. Haleellaan fulbaana 11 dhugoomsuudhaaf sochiin godhame waggoota hedduu dura eegale. Gareen shororkeessaa Alqaayidaa jedhamu kan gaggeessamu Osmaan bin Laadeniin durfamu Ameerikaa fi imaamata ishee baha giddu galeessaa keessatti qabdu mormuudhaan xiyyeeffannoo guddaatti kenne. Gargaaraan isaa Khalid Sheikh Mohammed karoora pilaan bahaa yopheessuun eegalan. Sunis xiyyaarawwan siviilii balaliinsa irra jiran hatuudhaniin akkuma meeshaa misaa'ila gurguddoo fi wiirtuu dhiiga dinagdee waraanaa Ameerikaa bittinneessuu ture. Karoora kana raawwachuudhaaf shororkeessitoonni 11 qophaa'an. Gareen kun hedduun isaanii biyyoota baha giddu galeessaa keessatti kan ba'an yoo ta'u keessumaa leenjisan balaliinsa xiyyaara Ameerikaa fi Yuuroop keessatti barnoota xiyyaaraa barachuudhaan eegal. Guyyaan isaa kibxata fulbaana 11 bara 2001 qilleensi magaalaa New York yookaan Washington DC qulqulluu fi bareeda ture. Namoonni kitilaan gara hojii isaanii deemuu fi kanneen ammoo imaltuu xiyyaaraa gara buufata xiyyaaraa imaluu turan. Haa ta'u malee iddoo namoota tokko yaadin dhukaasni seenaa Ameerikaa keessatti jijjiire dhukaafame. Doozin shororkeessitoota 19 buufata xiyyaara gurguddoo 3 keessatti addaan qooduudhaan xiyyaarawwan gurguddaa afur booji'uu saaqatan. America Airlines Flight 11, United Arab Emirates Flight 175, America Airlines Flight 77 fi United Airlines 93 turan. Sa'aatii 7:59 ganama xiyyaarri jalqabaa Flight 11 balali'uunsa eegale. Sakandii muraasa keessatti shororkeessitoonni eeboo fi haada fayyadamuudhaan ogeeyyii balaliinsaa paayilotota ajjeesan. Sanbooda sa'aatii 8:24 keessatti Mohammed Attoo osoo imaltootaaf dubbachuu yaaduu eegale. Nuti xiyyaara muraasa to'anneerra. Callisaa gara buufataatti deebi'aa jedhe. Xiyyaarri Ameerikaa Airlines Flight 11 jedhamu fiixee saffisa kiiloomeetira 790 sa'aatiin balali'uun masaraa kaaba wiirtuu daldala addunyaa World Trade Center North Tower irratti dhiyaate. Gamoon kun sakandii muraasa keessatti filooriin 93 hanga 93 gidduu jiru daaraa ta'e. Jalqaba irratti namoonni hedduun dogongoraan paayilotota balaa xiyyaaraati jedhanii yaadan. Aarri dhukaan masaraan kun irraa samiitti ol bubuu eegale. Hojjettoonni 10,000 lakkaa'aman masaraa sana keessaa yaa'uuf foolatan. Haa ta'u malee gamoo sana keessaa namoonni filoorii 91 ol turan ulaan tarkaanfii waan cufameef karaan ittiin gadi bu'an dhaban. Odoo miseensonni oduu fi sabquunnamtii addunyaa kallattiin tamsaasa kallattii taasisaa jiranuu xiyyaarri lammaffaa United Airlines Flight 175 samiidhaa barrisee dhufe. Kallattiin masaraa kaaba North Tower irratti filoorii 77 hanga 85 rukute. Dhu'iinsi lamaffaan kun kallattii TV'n tamsa. Yeroo sanatti New York qofa osoo keessatti taateewwan akkanaa gaggeeffamaa qofa hin turre. Sa'aatii 9:37 ganama xiyyaarri sadaffaan America Airlines Flight 77 masaraa ittisa biyya Ameerikaa Pentagon Washington DC tti argamu dhiyaate. Pentagon masaraa waraanaa fi qorannoo tarsiimoo addunyaa irratti beekamaadha. Haleellaa kanaan imaltoonni xiyyaara sana keessa turan 64 fi loltoonni hojjettoota Pentagon kan turan 125 daqiiqaa muraasa keessatti lubbuun isaanii xiyyaarri arfaffaan United Airlines Flight 93 ka'uuf yeroo tarkaanfii jechuutti sa'aatii 8 daqiiqaa ture kan ka'e. Odoo balali'aa jiruu shororkeessitoonni to'annoon fudhatan. Haa ta'u malee imaltoonni hojjettoonni xiyyaara sana keessatti balali'an firoottan isaanii waliin dubbachaa waan turaniif New York Pentagon irratti waan raawwatame dhaga'an. Imaltoonni xiyyaara sana keessa turan taargeetii shororkeessummaa lammaffaa kan ta'e masaraa koongarensi Ameerikaa White House geessu akka deeman hubatan. Aara fi daaraa guddaatu magaalaa naataan uffise. Achii sa'aatii 10:20 ganama masaraa kaaba North Tower irratti lammaffaan jige. Masaraawwan abbaa filoorii 110 ta'an sa'aatii 2 keessatti diigamuudhaan gara daaraatti geeddaraman.
Haleellaa kanarraa kan ka'e jumlaan namoonni 2977 lubbuun isaanii dhaban biyyoota 90 irraa kan dhufan imaltoota hojjettoota wiirtuu daldalaa. Haleellaa kanaan kan ka'e jumlaan namoonni 2977 lubbuun isaanii dhaban biyyoota 90 irraa kan dhufan imaltoonni hojjettoonni wiirtuu daldalaa fi daawwattootaa turan. Seenaa kana keessatti gootummaan ogeeyyii ittisa ibiddaa fi poolisootaa bara baraan yaadni yaadatama. Ogeeyyoonni ittisaa ibiddaa FDNY 343 fi poolisoonni 72 namoota qaamolee sana keessa turan bara ol ba'an gamoon irratti jijjigee ajjeefaman. Isaan lubbuu namoota 60,000 oolchani. Guyyaa sana galgala pirezidaantiin Ameerikaa George W. Bush uummata isaaniitiif masaraa adii irraa sagantaa kallattiin dubbatan. Bush haleellaan kun masaraawwan keenya gurguddoo dhooseera. Garuu utubaa sabummaa keenyaa sochoosuu hin dandeenye. Ameerikaan deebii waraanaatiif qophaa'uu eegalte. Biyyi sun waraana shororkeessummaa addunyaa irratti isa jalqabaa labsiti. Tarkaanfii jalqabaatiin onkoloolessa bara 2007 keessa Ameerikaa fi michoonni ishee waraana Afgaanistaan irratti eegalan. Kaayyoo inni bulchiinsa Taalibaan Osmaan Bin Laadinii fi Alqaayidaa dhoksaan diiguu ture. Shororkeessummaan jalqabaa Osmaan Bin Laadin waggoota 10 dhokatee erga ture booda mudde caamsaa bara 2011 keessa opereeshinii daldalaa loltoota Ameerikaa Paakistaan keessatti ajjeefaman. Waraanni kunis dhiibbaa dinagdee siyaasaa waggoota 20 oliif fulbaana 11 booda imalli xiyyaaraa guutuu fi biyya lafaa irratti akkuma jireenyaa jijjiirame. Biyyoottan sirna nageenya buufata xiyyaaraa ni jabeessan. Dhaabbanni TSA yookaan Transportation Security Administration Ameerikaa keessatti hundeeffame. Meeshaaleen qorannoo haaraa eegumsa balbalaa fi paayilootota irratti sakatta'aman jabaataa. Har'a bakki Ground Zero jedhamu Niiwoork keessatti argamu wiirtuu yaadannoo fi muuziyeemii ta'ee argamee jira. Gamoowwan haaraas dhaabbatanii jiru. Gamoon One World Trade Center kan meetira 541 ol dheeratu Freedom Tower jedhamu mallattoo tokkummaa fi jabinaatti ijaaramee Niiwoork keessatti mul'ata. Seenaa fulbaana 11 barumsa guddaa nu barsiise. Shororkeessummaa fi jibbiinsa ammeenyi guddaan gaggeessuu ni danda'a. Garuu kan malees jabaachuu uummataa fi tokkummaan namootaaf gootummaan yeroo tokko keessatti mul'achuu ni argisiisa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaa keenya har'aa kanaan seenaa gaddisiisaa fi addunyaa jijjiiree fulbaana 11 dhiyaate dhiyeessuun ture asumarratti xumurra. Waan nu daawwattaniif galatooma. Yeroo gaarii.